namoonni firaash carqiif tiraas carqii barbaaddanoo viidiyoo kana hanga dhumaa ilaalaa. Carqii xaaqaasaas hodhamaasaas kan inni isinitti agarsiisu ta'a. Viidiyoo hanga xumuraatti ilaalaa, laayikii godhaa. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota hordoftoota koo jirtuu nagaa keessanii. Alhamdulillah. Babbadeen jira xiqqoo. Haadhumannaa mijaahuu didhe malee hojiin ittuma jirama. Alhamdulillah. Egaa namoonni baay'een maashaallah mafarrashaa ajajatartuu garuu ani haala kanaan afee viidiyoo gadhiisuu xiqqoo irraa qaqabbanaa heera. Haadhumatu naan mijoofne inshaallah. Akkasii mafarrashaan argaa jirtan kuni mafarrashaa obboleettii koo tokko. Haala kanaan carqiin isaallee maashaallah baay'ee tokko bareeda. Namoonni carqii bifa nagaafattanu yeroo baay'ee carqiin hodhamaani bifumti sun hin argamu. Kanaaf xaaqaa isaanis ni erga jechuudha. Xaaqaa isaa garuu xaaqaa isaatiin bifti bareedumni isaa hin mul'atu yeroo akka kana haala kanaan hodhamee jedhu malee. Amma obboleettiin keenya kun xaaqaa isaa filattee amma raaciin dhibiyaa ta'uudhumaa filatte garuu yeroo hodhamee ka'u haala kanaan bareeda maashaallah baay'ee tokko bareeda keessatti yeroo qaamaan bira jiramu badaa bareeda. Viidiyoo yeroo baay'ee bifa mafarrashaa jechuudha. Ani ideetiin godhu kaameraadhuma normaaliitiin waraabaa bifa sana qulqulluu kana hin ibsu. Yeroo baay'ee akkuma viidiyoo irraa bareedaa naan jettu jechuudha. Isa viidiyoo caala bareeda. Isa suuraaf viidiyoo caala bareedaan isiniin jedha. Maashaallah baay'ee bareeda. Amma bifti kuni tirfiyyuu hodhee jechuudha. Firaashii 6 tiraasiin 18 hodhamaan isaa jira. Namoonni haala kanaan barbaaddanii ammas dabalee hodhuudha yeroon jedhu xaaqaan saachumaan dhumee wanti bareedaan hin taa'u. Akkasii namoonni qophaasaa kana kuni kan obboleettii keenya tizaaziidha. Firaashii 5f tiraasii 15dha kan isiin dhiifama. Firaashii 6f tiraasii 15 kan isiin ajajattee firaashii isaatii wajjin carqii isaatii wajjin jechuudha. Firaashii isaa carqii isaatii wajjin, tiraasii isaa carqii isaatii wajjin haala kanaan maashaallah kunoo firaashii 3 fi tiraasii 10 hafeen jira. Akkuma argitan inni kaan immoo kunoo inni hafamin immoo kunoo minxaafii illee qabdi. Minxaafii abbaa isa inni kun kan isiitii miti inni hafe kunoo minxaafii abbaa meetira dheerinni isaa meetira 4 garaan isaa meetira 3 baay'ee tokko guddaadha. Ganaa isa diigurreedheen isa nafnee isa kana nafee saampiiliidhuma jechuudha. Mafarrashaan ni hafe immoo kunoo isa kanaa firaashii 6f tiraasii 18 jechuudha. Namoonni gatii nagaafattanuu gatii tokko tokkoon osoo hin taane darzaniidhaan kan hin nassabamu. Firaashii 4f tiraasii 12 sanarratti namoonni dabalata barbaaddanuu firaashii 5f tiraasii 15 firaashii 6f tiraasii 18 irratti ni ida'a. Akkasii inshaallah sufraa wajjinis barbaaddanuu duwwaa barbaaddanus qircaatii wajjin barbaaddanus akka fedha. Qircaatii wajjin barbaaddanus ammasiin qircaatii kanaafi la qircaatiitti maashaallah baay'ee tokko bareeddi. Haala kanaan gixxim godhamtee hodhamte maashaallah. Qoshashaa maxxayaa jechuudha yookiin baaskeetii akkasii barbaaddanus sufraa wajjin barbaaddanus mafarrashaa duwwaa barbaaddanus akka tizaazii keessaniitiin isin hojjetamaa barbaaddan. Firaashii 1f tiraasiin 3 illee danda'ama. Firaashii 3f tiraasiin 10s firaashii 4f tiraasiin 12s akkuma ajaja keessaniitiin isin hojjetamaa inshaallah. Egaa namoonni bifa barbaaddanuu bifti hodhamee yeroo bahee malee namaa hin galu. Kaameraan alii boggi godhaa aliin dukkaneessa akkuma ta'e goggodhaara. Akkasii uktii kiyya kunoo tizaaziin kee haala kanaan qophaa'eera. Firaashiin ilaa kunoo firaashii isa kanaan godhee fi isa birrii 1,100 firaashiin kuni. Innaa firaashii isa kanaan godhee fi firaashii isa kanaan godhee fi firaashiin kuni kunoo firaashii birrii Firaashiin tokko birrii 1,100 jechuudha. Dheengadda viidiyoo irratti hojjedheen ture. Bareedaadha.
sababa 12 dha tiknasiinsa kumaaf dhibba tokko jechuudha. Tiraasii immoo kunoo isa kana tiraasii jara kanan godhee fi kunoo tiraasii immoo isa kanan godhee fi tiraasii isa kana jechuudha. Inni kun isa 250ti. 200nis jira tiraasiin kana 250nis jira. Inni kun garuu sabrii 250ti laakkanni carqii waxxaree bareede maashaallah. Akkasii hordoftoota kun inshaallah namoonni mafarrashaa kafee ta'uu bifa barbaadaniin ajajachuu barbaadanii ajajadhaa. Akkuma isinitti meeqa yeroo baay'ee carqiin hodhamaan bifti sun deebi'ee dhufu laama fakkeenyaaf bifti kun deebi'ee dhufuu dhiisuu danda'a hammaaf hin jiru. Garuu hodhamaan isaa akkuma isinitti mee firaashiin 6 fi tiraasiin 18 jira. Namoonni barbaadanii qaqqabadhaan isiniin jedha. Annaa kana namoonni meeshaa haala kana mafarrashaa ajajataa jirtan haala kanaan viidiyoo waraabee isinii maxxansuu dhiisuu kootiif dhiifama. Haalumatu naan mijoofne akkasii inshaallah kana booda garuu akkuma ta'etti haala mijeessee inshaallah sirreessee tajaajila keessan tokko tokkoon haala kanaan dhafee kan inni viidiyoo isinii godhu ta'a inshaallah. Namoonni hanga yoonaa viidiyoo kana dhaggeeffataa turtanii baay'ee tokko galatoomaa ulfaadhaa laayikii godhaa. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa rabbii keessanaaf tura. Subscribe godhaa, like share godhaa, linkii isaa hiriyoota keessanii share godhaa inshaallah. Namoonni ofiillee ajajachuu barbaadanii ajajadhaa. Ramadaanni dhufaaraa jiini keerii jiini barakaa rabbiin ittiin nu haa gahu. Akkasuma gaa namoonni Ramadaanaaf maatii keessanii ajajuu barbaadanii ajajadhaati dursaati jechuudha. Ramadaanni jala ga'e iidiin jala ga'e osoo hin taane dursaa ajajadhaa qabdii ammuma ta'e ammuma dandeessan qabdii argattanii ajajattanii hojjetamee isinii taa'ee yeroo Ramadaanni qaqqabee jedhutti iidiirra Ramadaanaa mana ho'isuu wayyaamteera inshaallah rabbi. Nama qaamaaf qalbiin qophaa'ee Ramadaana simatu rabbiin nu haa taasisuu. Rabbiin ji'a barakaatiin nu haa gahu. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti gaa nagaa rabbi keessa nuuf tura. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh. Subscribe godhaa, like share godhaa. Share jetti loonanu. Meemee bituu akkasitti abbaa. Jaloo isaatiin agarsiisaa. Asiin sagaleen tini yaada. Hammasii banaan jiru. Bulu bilaki jedhamu geessan jiru nan dhabee naansi handa wala si fomo ko bulu bilaki Anani fansa kama kate garuu hunda saayita agarsiiseera. Bulu bilaki tokko jiramti rakkoosan sadii maal lama jiru bulu bilaki saayiti agarsiiseera. Isin suma kana jette malee Obi kana desi jadi mau di sini tidak wali ini deh. Ini sudah kayak aci tahu sih kalau tu. Berapa?